Jala jirtanii kabajamtoota keenya fayyaa jirtanii daawwattoota keenya fayyaa nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayu kabajamtoota keenya egaa har'a informationii haaraa fidee isin dhuguma nama tokko informationii haaraa ta'uu dhabuu danda'a waa'ee Kuwait ilaalchiseetu kabajamtoota keenya Kuwait banamee jira. Kuwait mootummaan Kuwait fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee uumanii jiran akka I think Iris Dubartis akka Kuwait deeman jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya informationii kana guyyaa sadiin duratti isinii dabarsuu qaba tureeyyuu akka tasaa ta'ee na dhukkube tureeyyuu ifa manaaf godhaayii informationii ho'aa yeroo dheeraadhaaf eegdan turtan jechuudha. Isin hunduu karaa keessatiin Kuwait jechaa turtan. Karaa Telegiraamii, Imo akkasumas immoo WhatsApptiin waa'uma Kuwaitii nagaafattaa turtan jechuudha. Egaa guyyaa sadiin duratti isiniif dabarsa ture akka tasaa ta'ee na dhukkube ture firootawwan kiyya baay'ee ifa manaaf godhaayee jechuu barbaadetanii. Egaa informationiin waa'ee Kuwait warroota hin dhageenyeef warroota haga ammaatti information kun isin bira hin geenyeef firootawwan kiyya egaa waa'ee Kuwait ilaalchisee Kuwait banamee jira jechuu barbaadetanii. Maal jedhaa ilaalaa jirtanii isinifan dubbisaa Itoophiyaan community in Kuwait jedhama. Amaariffaan isinifan dubbisaa. Egaa qanii sadiin duratti kan gadhiifame jedheetan jira. Garuu walumaa galatti agreementiin uumamee jira. Amma wanti hafe maalidhaa waa'ee mindaa ijoolleetii fi haala adeemsaa isa kana jechuudha. Isa tafee isa san immoo I think guyyaa sadii afur kana keessatti hin xumurame ena yaada. So maal jedhaa Amaariffaanii kan dubbatame ኢትዮጵያና ኩዌት የውጭ ሀገር የሥራ ስምምነት የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ ይላል። ሞቱማን ኢትዮጵያ ፊ ሞቱማን ኩዌት namoonni akka biyya alaa deeman jechuudha walii galtee uumanii walii mallatteessanii jiranii jedhe. akkasumas immoo ኢትዮጵያና ኩዌት በውጭ ሀገር የሥራ ስምምነት በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። ያው ከርማማ ሲን እንጀለ mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Kuwait hojii biyya alaa kana jechuudha akka waliin hojjetan walii galtee uumanii walii mallatteessanii jiranii jedha. ስምምነቱን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሙፈሪያት ካሚል እና በኢትዮጵያ የኩዌት አምባሳደር ናይፍ አኛስ አል ኦይታይብ ፈርሞታል። ኩኒካ ማል ጀዳ ambaasaaddarri Itoophiyaa fi ambaasaaddarri ministeerri Kuwait jechuudha walii galtee kana uumanii jiranii jedha. በኢትዮጵያ የኩዌት አምባሳደር ናይፍ ሀኛስ አል ኦይታይብ jedha maqaa isaati kuni maqaa namichaati jechuudha maqaa ambaasaadarichaati walii galtee walii mallatteessanii jiranii jedha. በመግባቢያ ስምምነቱ ላይ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰለሞን ሶካና ዳንኤል ተሬሳ በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢሳንቱ የቹዳ ኢንፎርሜሽን ከነከን ደበርሰን ጀሬን ለማዳም ሲንት ሚከን ዳንኤል ፊ akkasumas immoo tarreessaa kan jedhamu jaroota kanatu informationii kana Facebook irratti yookaan immoo itfa Telegram irratti appiin tokko hin jiramaadha tikfa jedhama isarratti dabarsan jechuu barbaadetanii walumaa galatti maal jechuu barbaadetan dubbii kana hunda kan isinitti maal jechuu barbaadetanii ammaan booda akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf mindaan Kuwait qarshiin takkittiin kana naannoo 250 olmoo akka natti fakkaate qarshiin takkittiin namoota baay'eetu barbaadama. Namoota afaan Arabiffaa beektaniifis kan hin beekneefis Kuwait deemuu hin dandeessanii ulaagaalee isaatii fi akkasumas immoo mindaa isaallee jechuudha yeroo biraatiin isinifan dhufa jechuudha yeroo biraa isinifan dabarsu jechuu barbaadetanii akkasumas immoo
ulaagaalee maal akka barbaachisu COC barbaachisamu akkasumas immoo maal paaspoortii guutuu footoo ejjennoo kana hin barbaachisa garuu COCs akka barbaachisu abdii guddaan qaba isin galee isa kana mindaa saalleen qarshii dhiiraaf mindaa meeqa akka kaffalan dubaraaf mindaa meeqa akka kaffalan isa kanallee gadi fageenyaan hiriyaanan qaba karaa eejensii keessan akkasumas immoo imbaasii keessan hiriyaanan qaba waan ta'eef informationii gaa ta'u isiniif gaafadheetoo miidiyaa qiyya kana irratti isiniif dabarsa jechuu barbaaditanii so isiniif dabarsaa maalam yaadee amma firootawwan kiyya kan addunyaa irra jirtan kan biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessa illee jirtan gruupii telegiraamii nan banaa gruupii telegiraamii salbaneetu achi keessatti gaaffii fi deebii waliif deddeebisnaa isin galee gaaffii fi deebii waliif deddeebisnaa yookaan kan wayyamee kana natti maayin telegram gruupii isin baneetu jechuudha informationii jiru achirratti isin gadhiisu moo yookaan immoo miidiyuma irratti isin gadhiisu bilbilli telegiraamii kiyyaa jechuudha fi WhatsAppii bilbila ilaala bilbilli telegiraamii kiyyaa fi bilbilli WhatsAppii kiyyaa duwwaa 920177982 natti haasawu hin dandeessan jechuudha isin galee bilbilli kiyya duwwaa 920177982 haloo naan jechuu hin dandeessan firootawwan keessan galee yaada jiru informationii jiru ulaagaalee jiru gadi fageenyaan isinitti himaa umaa rakkoo hin qabu firootawwan kiyya wanti keessan isin fedhe na gaafadha isin galee isa kana jechuu barbaaditanii inni biraammoo dubartoota waraqaa malee Dubaay keessatti hojjettan dubartoota waraqaa malee Dubaay keessatti hojjettan akkasumas immoo paaspoortii malee Dubaay keessatti hojjettan garuu fittanii too osoo hin hidhamin gara Itoophiyaa galuu barbaadan karaa keessatti narbisaa bilbilaa amma isin timeen osoo hin hidhamin osoo mana hidhaa hin seenin paaspoortii illee qabaattan osoo hin qabaatin osoo hin hidhamin qarshii kaffaltantu jira wanta tikeetti wajjin osoo hin hidhamin jechuudha kara biyya keessanii galuu hin dandeessanii isa kana viidiyoo biraatiin isiniifan dhufa garuu duwwaa 920177982 haluunaan jedha firootawwan kiyya osoo hin hidhamin jechuu barbaaditan warreen Dubaay keessa jirtan nama nan qaba nama amantummaadhaan hojjetu nan qaba waan ta'eef warreen waraqaa hin qaban pepperiin keessan viizaan keessan kaansilii ta'e warri Dubaay keessa jirtan jechuudha karaa keessatti nattaasaa yeroo baay'ee obboleettiin tiyyaamma dheengadda jikara jaafurii kan hidhamtee baatee qarshiis kaffaltee baatee jechuudha so manee dhaawoo seentam ji'a 3 ji'a 4 ji'a 2 ji'a 1 torban 2 hidhamuu dandeessan kana hundarra jechuudha tikeetti waliin jechuudha qarshii kaffaltantu jira so nama firan qabaachii hiriyaa kiyyaa kan achi hojjetu amantummaadhaan isiniif hojjetaa so osoo mana hidhaan seenin bakkuma jirtan bakkuma teessanitti ndoome viidiyoo isiniifan teechisa waa'ee isaa yookaan immoo viidiyoo yeroo biraa isiniifan hojjedhaa isa kana jechuu barbaadetanii viidiyoo biraa boru isiniifan gadhiisa isa kana gadi fageenyaan jechuudha namichatti bilbila yookaan immoo sagalee isaa riikardii godhee isiniifan ergaa warreen waraqaa hin qabaanne fi paaspoortii hin qabaanne karaa keessatti na dubbisaa duwwaa 920177982 haluunaan jedhaayi baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaayi isa kana jechuu barbaadetan qaxaleewwan kiyyaa warreen waa'uma kuyeetti ilaalchisee na gaafachuu barbaadan akkuma isin jedhe bilbila kiyyaan nattaasa'uu hin dandeessanii informationii gaa isin fannoodha yeroo biraa waliif deebinaa horaa bulaa baay'een isin jaalladha isin kabaja nagaannaa jedhaayi ciao